Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan goosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee eegaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'aa ka'uu isaatiin du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif ulfinnii fi galanni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa jeffaadha barachaa kan jirru. Boqonnaa jeffaadhaan egaa akkuma yaadattan kutaa darbee kutaa afuraffaadhaan ga'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam dubbii fayyinaa keessatti kan jedhuun Dubroon fayyina gooftaan keenya raawwate akkasumas immoo gara fuulduraatti mootummaa Waaqayyoodhaaf kan qophoofnu fayyina keenya isa xumuraa keessatti ga'ee akkamii qabdi kan jedhu ture kan ilaalle. Kan jalqabaa Dubroon fayyina addunyaa kan jalqabsiiste Waaqayyo gooftaan keenya ergamicha gara sheetteroonni ergu maal jechuutiin turte akka jecha kee anaaf haa ta'u ani garbittiin Waaqayyoo kunooti jechuudhaan kan jalqabaa fayyinni keenya sa'aatii sanarraatu daqiiqaa sanarraa akka inni eegalee inni kun fayyina raawwatame jedhama. Fayyinni raawwatamiin immoo gara fuulduraatti mootummaa Waaqayyoo kan galluudhaaf kadhannaa isheedhaan waadaa isheef kennameedhaan akka isheen nu araarsitu ture kan ilaalle. Fayyistuu Hewaan beenyaa Addaamii fi xumuratti immoo haadha jiraataa ta'uudhaan dursee kan isheef dubbatame fannoo jalatti gooftaan keenya akka inni raawwatee ture kan ilaalle. Har'a immoo barumsuma kana kutaa shanaffaadhaan waadaadha kan ilaallu. Waadaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos haadha isaadhaaf qulqulleettii Dubroodhaaf kan inni galedha kan barannu. Waaqayyo abbaan keenya har'as akkuma yeroowwan darbanii nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan waadaa Waaqayyoo yookiin gooftaan keenya haadha isaadhaaf galee kan jedhuun kutaa xumuraa boqonnaa kanaa taasifachuudhaan guyyaa har'aa ni ilaalla. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Dursee kan barreeffame warreen filadhe waliin waadaa koo raawwadheera jechuudhaan Waaqayyoo dubbateera. Warreen filadhe kan jedhaman Waaqayyoo calliseetuma namoota keessaa addatti warreen filate osoo hin taane warreen seera isaa eegan isa gammachiisan daandii inni barbaadurra warreen deddeebi'anidha. Isaan wajjirraa maal taasiseera? Waadaa koo raawwadheeraadha. Waadaa jechuun maal jechuudha? Karaa hafuuraadhaan yaa barumsi keenya kan hafuuraa waan ta'eedhaaf waadaa hafuuraa jennee kan ilaallu waliigaltee Waaqayyoo qulqulloota isaa wajjirraan mallatteessu yookiin immoo waliigaltee Waaqayyoo qulqulloota isaa wajjirraan taasisu jechuudha. Waaqayyoo dhuguma waadaawwan adda addaa qulqulloota adda addaa waliin yeroowwan adda addaatti taasisee ni arganna. Qulqulloonni kun hojii isaaniidhaan kan isa gammachiisan, deemsa isaaniidhaan kan isa gammachiisan, yeroo hundumaa fedha isaa warreen hordofan isaan kan hundumaa wajjirraa Waaqayyo waadaa galeera. Waadaawwan kana keessaa muraasa yoo ilaalleedhaaf kan akka Nohi jechuun kallatti daandii Waaqayyoo nama qabatedha. Amantii guddaa Waaqayyootti nama qabu. Doonii hojjedhu jennaan
waggaa 100 guutuu bishaan badisaa ganaa waggaa 100 booda dhufuudhaaf waggaa 100 dursee doonii hojjechuu nama eegaleedha. Namoonni yeroo adda addaatti itti qoosu. Inni garuu Waaqayyotti amantii guddaa waanta qabuudhaaf dhuguma Waaqayyo doonii koo kana akkasumas anaan sababa taasisee addunyaa kana du'arraa ni oolcha kan jedhu amantii akkasii waanta qabuudhaaf doonii kana dalagee karaa isaa Waaqayyo nama qulqulluu kana Nohiin sababa taasisee maal taasiseera? Addunyaa badiisarraa oolcheera. Kanaaf Waaqayyo nama akkasitti amantii kanaan isa gammachiise akka inni barbaade ta'ee nama deddeebi'ee kan hojjetan waadaa galeera. Waadaa akkamii? Lammaffaa deebi'ee addunyaa kana bishaan badisaatiin hin balleessu. Seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasne hanga 17 ni arganna. Kanas immoo kan hin taasisu mallattoo siif agarsiisa. Innis sabbata Waaqayyoo qasta dammanaa kan jennu samii irratti kan mul'atu waadaa Nohiif galamedha. Ittaanis immoo qulqulloota abboota keessaa kan akka Abrahaam wajjirraan Waaqayyo waadaa galeera. Abrahaam abbaa amantaadha. Abbaa amantaa, abbaa saba hundumaa jechuudhaan Waaqayyo amantii isaa ilaaluutinidha. Abrahaam amantii guddaa Waaqayyotti nama qabudha. Daandii Waaqayyo barbaade nama deddeebi'edha. Yeroo hundumaa Waaqayyoodhaan gammachiisuudhaan nama jiraachaa turedha. Waaqayyos maal jedheera? Saboonni biyya lafaa hundinuu sanyii keetiin ni eebbifamu jechuudhaan dhuguma sanyii Abrahaam kan jedhamu Kiristoos saboonni biyya lafaa hundumtuu maqaa isaadhaan kan eebbifaman sanyii isaa keessaa akka inni argamu dhalannaa gooftaa keenyaa waggoota akkuma baay'ee dursee waadaa akkasiisaaf galameera. Akkuma jedhames immoo Kiristoos sanyii Abrahaam keessaa dhalate qulqullichi Maatiyos wangeela isaa gaafa eegalu dhalannaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Daawit ilma Abrahaam jechuudhaan dhuguma Kiristoos ilma Abrahaam ta'uusaa dhugaa baasee dhugaa dubbateera jechuudha. Kanaaf Abrahaam daandii Waaqayyoo qabatee akkas jiraachuu isaadhaaf qulqullummaa kanaan maal argateera? Sabni biyya lafaa hundumtuu maqaa isaadhaan kan eebbifaman Yesuus Kiristoos sanyii isaa keessaa argameera. Daawititti yoo dhufnellee Daawit akka laphee Waaqayyoo jedhamee Waaqayyoo amma kanaatti kan isaaf dubbate qajeelummaa isaadhaan, gowwummaa isaadhaan, gowwummaa jechuun garraamummaa isaadhaan Waaqayyoon kam gammachiise yeroo hundumaa Waaqayyo kan itti gammadu waan turedhaaf Waaqayyo waadaa akkamii kenneeraafi sanyii kee keessaa teessoo mootummaa kee irra nan kaa'a jechuun dubbateera. Faarsaa 131 lakkoofsa 11. Daawit gaaffii biraadhaaf ture kan inni Waaqayyo dura dhaabbate. Waaqayyo garuu kan agarsiiseef maal jedhe? Sanyii kee keessaa teessoo mootummaa kee irra nan kaa'a. Sanyii kee keessaa kun Kiristoosiif kan dubbatamedha. Dhuguma jalqaba kan kaasne sakasni wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 xumura irratti kan beekame kunoo dursee Waaqayyo Daawit irraa Kiristoos akka inni dhalatu isaaf dubbateera. Kanaaf Daawit waadaa guddaa kana Waaqayyo irraa kan argate qulqullummaa isaafidha. Bara kakwaadhaattis Kiristoos wanta hundumaa dhiisuudhaan isa kanneen hordofan duukaa bu'oota isaadhaaf waadaa guddaa isaaniif galeera. Maal jedha? Isiniin kan simate anaan simate. Anaan kan simate immoo isa na erge simachuu isaati. Raajaa tokko raajii ta'uu isaadhaaf kan simate gatii maalii sanaa gatii raajaa sanaa ni argata. Eenyuyyuu warreen xixiqqoo keessaa bishaan qulqulluu maqaa duukaa bu'oota koodhaan kan obaasu. Eenyuyyuu warreen xixiqqoo, warreen hiyyeessa, warreen beela'an jiran, warreen gatii kaffaluu hin dandeenye xixiqqoo kan jedhama isaan kana. Warreen kanaaf maqaa duukaa bu'oota koodhaan bishaan qorraa kan obaasu dhugumaan isiniin jedha gatii isaan dhabu jechuun waadaa amma addunyaan kun dabarsutti jiraatu duukaa bu'oota isaadhaaf Kiristoos galeera jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaatti kanneen isa gammachiisan wajjirraan waadaa isaanii gala. Isa boodas qabsuura qulqulloota abbootiirraa, qabsuura qulqulloota harmoolii keenyaarraa akkuma agarru kanneen maqaa isaadhaaf jecha fuula namoota xaa'otii waaqessan duratti maqaa Kiristoosiif warreen amanaman fuuldura moototaa dhaabbatanii kanneen waa'ee Kiristoos dhugaa ba'an dhiiga isaanii dabarsanii kanneen dhangalaasan kan akka qulqullicha Giyoorgis, qulqulleetti Arseemaa, darbee sorreen kan isaan kana hundumaa Waaqayyo yeroowwan adda addaatti waadaa guddaa isaaniif galeera jechuudha. Kanadha dursee kitaabni Faarsaan maal jedhe? Warreen filadhee wajjirraan
waadaa koo raawwadheeraa kan jedhu jechuudha. Egaan kun qulqulloota abbootii keenyaati. Daandii isaaniidhaan uumaa isaanii kanneen gammachiisan waadaa akkasii waaqayyo irraatu argataniiru. Gara haadha keenya dubrootti yommuu deebinu waaqayyo gooftaan keenya haadha isaa dubroodhaaf waadaa galeera. Dubroon Maariyaam egaa qulqulloota wajjin isa dhugaa dubbachuudhaaf kan wal bira qabamtu miti. Isheen gooftaa keenya da'uudhaan gammoojjii Qibsii keessatti gidiraawwan amma kanaa hojjetaan agarteetti, wajjin beeloftee, wajjin dheebottee, boosseetti, rakkina guddaadhaan ilma ishee guddisteetti, fannoo jalattis yeroo inni fannoo irratti dhaabbatee gidiraawwan kana hundumaa argu fannoo jala dhaabbachuudhaan imimmaan haadhummaa dhangalaasaa turteetti dubroonni. Gaddi guddaan isheetti dhaga'ameera. Wareegamummaa jechuun Kiristoosiif jecha gatii kaffaluu jechuudha. Kiristoosiif jecha gatii kaffaluudha. Qulqulloonni wareegamtoonni abboonni keenya waa'ee Kiristoosiifidha gatii kan kaffalan. Dubroon garuu gooftaa keenya wajjirraan kan qulqulloonni isaa fi waadaa kaffalan, gidiraa kaffalan, isheen immoo kana guddisuudhaan isa wajjirraan gidiraan isheen simattee baay'ee waan ta'eedhaaf gidiraa wareegamtootaa kan eebbiste haadha wareegamtootaa jedhamte kan waamtu kanaafidha. Gidiraa wareegamtootaa eebbiste osoo Kiristoos gidiraan simate ta'etu, osoo dubroon haadha isaa isa wajjirraan gidiraan simate ta'etu eenyudha Kiristoosiif jecha gidiraa kan simatu? Isheen maalidha? Haadha wareegamtootaati. Wareegamtoota kan hundumaa dursite daandii kan isaaniif qopheessite jechuudha. Kanaaf qulqulloota hundumaadha kan caaltu kabajni akkuma kanaa kan ta'e waadaan haadha keenya qulqulleetti dubroollee akkuma kanaa waadaawwan jalqaba kanneen kaasne kan qulqulloota abbootii kan duuka bootaadhaa fi kan qulqulloota isaan booda dhufanii hundumaarra ni caalaa jechuudha. Waaqayyo qulqulloota warreen kaaniidhaa fi hafuuraan mul'achuudhaan akkasumas kallattii adda addaa mul'achuudhaan waadaa isaaniif galeeraa, galaas ture, ammas ni gala. Haadha isaadhaaf garuu gooftaan keenya abjuudhaan mul'achuudhaan miti, yookiin hafuuraan mul'achuutiin miti, yookiin haala biraan fokkaachuudhaan miti, amala waaqummaa isaadhaan qulqulloota ergamoota isaa kumaatamaan isa wajjirraan dhufanii haala nama tokkoof mul'achuu danda'uun kabaja waaqummaa isaatiin mul'ate haadha isaatti gara isheetti dhufuudhaan waadaa isheef galeera jechuudha. Isheen yeroo sagartu baay'ee dinqisiifatte. Waggaawwan kan hundumaa isa wajjirraan kan jiraatte, kan guddiste, har'a garuu amala waaqummaa isaadhaan kabaja waaqummaa isaatiin waan agarteef adda ta'eeraaf jechuudha. Waadaa akkam isheef gale dubrooni? Golgootaa waxabajjii guutummaa isaa yoo dubbisne ni arganna. Gabaabaasatti kaa'uudhaaf garuu dubrooni bakka awwaalcha gooftaa keenyaa deemuudhaan yeroo adda addaatti kadhachaa turteetti. Akkuma kana bakka kadhannaa osoo kadhachaa jirtu ilmi ishee waadaa akka isheef galuudhaaf waadaa akkamii? Waadaa cubbamoota kadhannaa isheetti amananiidhaaf akkas hojii isaaniidhaanis immoo fayyuu kanneen hin dandeenye maqaa isheetiin hojiiwwan gaarii adda addaa hiyyeessa nyaachisuu gargaaruu kanneen raawwatan, mana qulqullummaa kanneen ijaarsan, akkasumas kennaawwan zabibii adda addaa mana kiristaanaadhaaf zayita ibsaa kan kana fakkaatan kanneen kennan, kan galchan, mana qulqullummaas maqaa isheedhaaf jedhanii kanneen qulqulleessan, maqaa isheedhaan dhukkubsattoota dabarees immoo kanneen biroo wanta adda addaa kanneen raawwatan, kan hidhaman, kanneen gaafatan, guyyaa yaadannoo ishee akka guyyaa sanbataatti warreen kabajan, walumaa galatti hojiiwwan gaggaarii maqaa haadha keenyaadhaan kanneen raawwatan hundumaadhaaf maqaa isheedhaaf jecha waaqayyo dhiifama akka isaaniif taasisuudhaaf kadhannaa kana kadhatteetti jechuudha dubroonni. Dhuguma hojii keenyaan fayyuun baay'ee cimaadha, rakkisaadha. Kitaaba qulqulluu gaafa laallu nuti wanta tokko gaafa raawwannu hundee kan ta'u garuu irraanfannee bada barra. Jaalala namni qabaachuun baay'ee rakkisuu danda'a. Amantii qabaachuun baay'ee rakkisuu danda'a. Diiyaabiloos yoo adda addaatti nama qoraa. Goonka qulqulluu ta'anii argamuun arraba ofii keessa ofiidhaan daandii adda addaa kan hundumaadhaan namni qulqulluu ta'ee argamu baay'ee rakkisaadha. Kan hundumaatti garuu Kiristoos nama gaafata waan ta'eef dubroon rakkoowwan kana hundumaa ni beekti. Isheen dursitee akkuma mana dookimaasitti rakkoo kana hubatte
gara fuuldaattis immoo ijoolleen ishee rakkoo akkamii akka isaan qaban waanta beektuuf kanaan daandii kanaan akka fayyinuudhaaf isa dhugaadha. Haati yaaddee wanta gaggaarii ilma isheedhaaf akkuma isheen raawwattu dubroonis waa'ee lubbuu keenyaadhaaf kan ta'u yaaddeetu kadhanna akkasii haala kanaatiin ilma ishee biraatu maal taasiteetti nuuf kadhatteetti jechuudha. Waadaa kan akka inni kennuudhaaf gaafatteetti. Innis immoo haadha isaa wanta taateedhaaf isheen dinne jechuudha. Akkuma isheen kadhatteedhaan kadhannaan qulqullootaa afaanii hanga gurraattidha akkuma jedhamu. Akkuma isheen kadhannaa kadhatteedhaan gooftaan keenya gara isheetti amala waaqummaa isaadhaan gadi bu'uudhaan haadha koo maal akkan siif raawwadhu barbaaddaa jedheetu haadha isaa gaafatee kan isheen gaafatte isheef taasisuudhaaf dhufe jechuudha. Isheenis kan hin kaadhe hundumaa naaf raawwadhu kan jalqaba kaattechaadha sana golgootaarra guutummaadhaan barreeffamee jira. Kan hundumaa naaf raawwadhu jettee innis immoo kan ati dubbatte hundumtu siif haa ta'u cubbamoota maqaa keetiin waanuma xiqqoo godhallee dhugaa siin jedhaa yeroo fooniif lubbuu isaa adda baatutti nan gargaara jechuudhaan guutummaatti waan xiqqoo maqaa dubroodhaan nama raawwateedhaaf nan raawwadha jechuudhaan Kiristoos kakateera. Waaqayyo gooftaan keenya nama fayyisuudhaaf daandii xiqqoo tokko barbaada. Sababa jechuudha. Sababa xiqqoo barbaada. Sababoonni kun immoo karaa qulqullootaa nuuf kennamaniiru. Waadaawwan akkasii kan raawwachuun fayyinaaf bakka guddaa qabu. Bakka guddaadha. Arjummaa waaqayyoo baay'ee guddaadha. Qulqulloota kanaaf waadaa galeen yeroo hundumaa ijoollee isaa ni fayyisaa jechuudha. Hojiidhaan fayyachuun baay'ee rakkisaadha. Hojii kootiin nan fayya namni jedhu isa dhugaadha kun oloof qabummaa guddaadha. Abbaan tokko gadaamii keessa waggaa 40 erga jaatanii booda waaqayyo mul'ate akka dhiifama gaafa gaafatu murtii laachuudhaaf gaafa jedhu anaaf immoo akka hojii kootti malee akka arjummaa keetti hin barbaadu gaafa jedhu kan nama dhibu arjummaa waaqayyo gaafa sirraatti adda baatu qulqullummaan isaa waggaa 40 buddeena lamaanii bakka buute. Achi keessa bakka gadaamii bakka ba'aatti isaa keessaa baalli inni kutee nyaatu tadhooftee bishaan dhugamtu ni gogdee kana booda nyaata barbaacha gara magaalaatti ba'ee buddeena tokko wareegamummaa guyyaa waggaa 20dhaan dabarsee kennee buddeena lammaffaa kan 20dhaan dabarsee kennee waggaa 40 ishee zeeroo taate kana booda waaqayyoon maal jedhe maaloo akka arjummaa keetti namaarii jechuudhaan kana dubbateera. Arjummaa waaqayyoodha fayyinni kanaanidha. Arjummaa waaqayyo bakka guddaa qaba. Kanammoo namni barbaadu qaba. Waaqayyo walumaa galatti arjummaa isaa kana karaa qulqullootaa ni agarsiisa. Haadha isaadhaaf immoo waadaawwan guyyaarraa golgootaa waxabajjatti barreeffamanii argan kana galeeraa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa dubroodhaan yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu jechuudhaan yeroo hundumaa kan kadhannu sababoota kanaafidha jechuudha. Walumaa galatti boqonnaa kanaan kan ilaalle araarsummaadhaa fi waadaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Qulqulleettiin dubroo araarsituu qulqulloonni hundumtuu araarsuu akka isaan danda'an ilaalleerra. Isaan hundumaa keessaa garuu kan araarsummaa dubroo hundumarra akka inni caalu akkasumas dubbii fayyinaa keessatti bakka guddaa akka isheen qabdu dabarsees immoo gooftaan keenya waadaawwan addunyaa karaa ishee fayyisuudhaaf isheef galeen dubroon yeroo hundumaa ijoollee isheedhaaf maal argamsiisaa jirti fayyina argamsiisaa ni jiraatti jechuudha. Isaan kun walumaa galatti walitti qabaan boqonnaa kana haala kanaadhaan gudunfamaa jechuudha. Kan itti aanu boqonnaa torbaffaati. Boqonnaan torbaffaan mata duree biraa waa'ee haadha keenya dubroo qulqulloonni abboonni keenya maal jedhanii qulqulleettii dubroo Maariyaam barumsa abboota keenyaan kan jedhuun kutaattaanuun deebinee kan dhufnudha kan ta'u. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi kadhannaan gargaarsi haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam yeroo hundumaa biyya keenya Itoophiyaadhaaf akkasumas mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kiristaanota hundumaa maqaa Kiristoositti amanuudhaan cuubaman wajjin haa jiraatu.
kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqeetiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.